Shi baastee ufaa jirtu biraan naaf ga'i. Shamarri afur ulfa garaatti baattattee biyya keessaa uftee mana madamii keessa ji'a tokkoof torbee lama hojjettee madamiin gara biyyaatti ergitee jechuudha. Mucayyoon tokko bakka appoortiitti na daawwaltee maaloo beetii madamiin kiyya waraqaa na hojjechiisuuf jettee meedikaala na galchitee ulfanaan jedhanii biyyatti na galchaa jirti maaloo nan salphadhee koottuu na balleessetti. Maal obboleettii tiyya man haadha tiyyaan jira moo mana abbirraa tiyyaan jira eessattiin si balleessa? Tokkoffaa ijoolleen keenya shamarran baay'een isaanii ulfa fidatanii ufanii gaafa madamiin mirmaraa geessitu ulfi garaa jira jechuudha. Ijoolleen keenya shamaraa walla booyfireendi walla abbaa manaa walla jaalallee erga meedikaala galtanii booda dhiiratti hin siiqiina hin salphatiina. Hindi abbaan keeti yookaan jaalalleen keeti yookaan abbaan manaa keeti qarshii hanga kana baaftanii biyya arabaa deemne of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jettanii halkan tokkotti qarshii hanga kana of jalaa balleessitu jechuudha. Maaliif dhiira wajjin ciiftu erga meedikaala galtanii biyya arabaa? Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqee lafa jirtanitti isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbi nagalatu isiniin jechaati. Noora baga nagaa dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera haara kan taatan immoo subscribe gochuudhaan mallattoo alarmii ishii gubbaarra santuqaa gurraachisaa ta'u yeroo hundumayyuu wantoonni asirra darban akkasiin qaqqabu godha maatii keenyatti dabalama noora isiniin jechaa jira viidiyoon kun immoo like share gochuudhaan eegalaa na jajjabeessaa walaa jajjabeessinu isiniin jedha ijoollee Oromoo dhugaa dubbachuudhaa fi lammiin biraa baay'ee hedduu tokko jechuudha kan wal jajjabeessanii nuti garuu wal jajjabeessuu xiqqoo hanqina qabna isiniin jedha. Kanaaf iyyuu erga viidiyoo kana bantanii dhaggeeffachuun keessan hin oolle namoota hedduu bira akka ga'uuf jechuudha namoota akka qaqqabuuf laayikii tuqaa isiniin jedha. Kan ammoo yoo jaalattan malee dirqama miti isiniin jechuutti nan barbaada. Egaa obboleettiin keenya akkuma jette obboleettiin kun dubbii dhugaa ta'e dubbachaa jirti jechuudha. Ani wanta ofii kiyyaa beeku kanan irra ga'ee injira jechuudha dhugaa dubbachuudha fi micayyoo waan tokko jechuudha. Kanumti ani beeku kan baay'ee walitti dhufnu namoonni beektan hin beektu jechuudha. Micayyittii ani maqaa ishii dha'uutii hin barbaadu jechuudha. Biyya biraa turtee gara biyyaa galtee micayyoon kuni mucaa waan ta'ee jaalallee qabattee turte jechuudha. Hollaanii irraa jaalallee kana erga qabattee turte otomaatii ishillee hin beekini galtee wal argitee mucaa kana hedduu jaalatte jechuudha. Nutillee gorsaatii turre yeroo sanatti garuuti baay'ee waan jaalattuu fi nu dhaga'uutii hin dandeenye jechuudha. Inni garuu manuma siree mana halgaa hoteelatti fudhatee toggale jechuudha. Erga isa wajjin mo'achi turte akkana gara biyya arabaatti as deebitee hojii hojjechuu eegalte. Erga isa wajjin as deebite iyyuu yeroo turtii dheeraa turtee mucayyoo suni biyya sanarraa deebitee gara biyyaatti deebitee haa ta'u malee jaalallee ishii yookiis immoo mucaa isa abbaa manaa godhachuudhaaf abbaa manaa ta'e irra iyyuu jechuudha. Ni faamashii abbaa manaa bara kanaa fi jaalalleen bara kanaa waliin beeka waan ta'eef. Kanaaf hin kolfessiniin jedha abbaa manaa sana ni beeku isa maatii walitti kennanii walitti heerumsiisanii seera gaa'ilaatiin jechuudha karaa seera qabeessa karaa waaqayyo jaalatuu fi karaa namoonni illee jechuudha karaa maatiitiin itti gammadanii nama eebbisanii waliif nama kennan jechuudha kanan beeku bara kana keessa garuu akka sana miti jechuudha irra caala shamarran keenya biyya Oromaa kana keessa kan jiraatanii anuma wajjin jechuudha warra akka koo biyya namaa keessa jiraatanii nama eenyummaa isaa hin beekne illee baratanii jechuudha asii jechuudha yeroo boolee keessatti eegsanii wal fudhatanii galanii kaasanii kan rabbii milkeessee jira kan immoo jechuudha qullaa isaanii jechuudha waan qaban asii guuranii galanillee muluu ishee harkaa fuudhanii akkasuma immoo dhukkuba garaagaraatiin illee kan qabamanii hedduu isaaniitu jira hedduu isaanii dhagaa oolla jechuudha miidiyaa kanarra garuu hani qabatamaadhaan micayyoo kana nan beeka jechuudha micayyittiidhaan baay'ee walitti dhufna mucaa kanaanii ollaaniidhaan wal bartee mucaa kana wajjin turtee as deebitee akkuma abbaa manaa fi haadha manaatti wal wajjin itti fufan jechuudha haala jiruuf jireenya isaanii gara fuulduraa waliin marii
sana booddee mucaan kuni akkuma ishii janajjan akkuma ishii jaallattu sinin jaalladha jedhee ijoollota hedduu biyya arabaa keessa jiran mucaan bifa qaba. Akkasumallee dhiira duriyyee afaan o'u kana shamarran baay'ee irreebdi jechuudha bira darbuuti hin dandeessu hin gowwoomsa dubartoota hedduu wajjin haasa'a mucaan kuni birrillee namoota hedduudha kan inni ergisiifatee hojii garagaraan hojjedha jedhee akka sanatti waa sana yeroo godhu mucayyoon kun baay'ee tokko hin gorsiti walloluu bakka illee akka ishiidha hin qabne dubbata haa ta'uyyuu malee gaafa biyya arabaa kana gara biyyatti galtu dura kan wajjin ture sana eeguyyuu indidee maatii ishiittillee otoo inimin galtee mucayyoo sana nama hiriyootuma keenyatu dhaqee fuudhe jechuudha. Hiriyootuma keenya kan ollaanii kanarratti beeknu kan galtee biyya jirtu jira jechuudha. Finfinnee keessa ishiin dhaqxee fuutee mucayyoon kun ishii bira turtii yeroo dheeraadhaan booddee maal gooti mucaa kana bira hin naqin jennaan mucaa kana nan jaaladha waan ta'eef bira hanqachuu hin danda'u isarraallee na dhorkuutii hin dandeessan jettee mucayyoon kun mucaa kana wajjin dhaqxee hariiroo ishii ittuma fuftee hamma biyya arabaa kana deebitutti mucayyoodhuma ishii hiriyaa keenya ishii fuute sana bira turte jechuudha. Maatiin illee baay'ee walitti muufatanii jiru mucayyoon jechuudha. Maatiidhaaf illee baduma iddoo hin qabdu jechuudha. Ijoollonni keenya shamarran keenya yeroo hedduu maatii isaanii hin tuffatu maatii isaanii gadi qabanii ilaalu jechuudha. Kabaja hin qabanii fi maaliif kabajni hundumtiyyuu maatii ofiitirraa kaa jechuudha. Obboloota koo jechuudha. Maatiin keessan akkamiyyuu jechuudha hangamumayyuu omaasaa dhabanii hammumayyuu hiyyeessa isaa ta'anii maalillee haa ta'an jechuudha. Maatii keessanii fi dursaa ta'u kabaja kennaa fi dhiirri isinitti dhaqxan abbaa manaa godhatta sunillee ammam hanga isinii maatii keessaniif kabaja qabdan maatii keessan jaalatan isin tilmaama isinitti hin dubbatu malee maaliif boruu isaa innillee deemee gaafa dadhabetti harka keessanitti tarii galuutii danda'a. Waaqayyo abbaa harka namaatti galchuu hin beeku gaafa sanatti kan maatii ishii kan irraa dhalatte kan keessatti guddatte kan maal taateef kan hin tolle anaafillee hin toltu jedhee keessaatitti waan taane jechuudha kuusee yaadatee booddee iddootti singata jechuudha. Kanaafiyyuu maatii keessaniif iddoo qabaadhaa ishiin hin jedha mucayyoo sana sababa ishiin maatii ishiitiif iddoo hin qabneef mucayyoon kun duraanillee jechuudha hariiroo gaa'ela nama biraa wajjin qabdi isa dhiistee mucaa kana wajjin godhattee mucaan immoo inni duraa hariiroo waliin qaban gaa'elaan karaa seeraa karaa maatiitiin maatiidhaan illee walitti dhufa maatii sababa sana muufatanii mucayyoo kana maatii ishiitirrallee baqattee mucaa kana wajjin taatee mucaa wajjin walitti dhufeenya godhatanii maal gooti gara Dubaayitti as deebitee Dubaayii guuttee gaafa dhattee to'ii marmaraa yookiis immoo meedikaala inni jedhamu hiqaa mana hojjetamuudhaan madamiin mana yaalaa geessitu Ulfii keessatti argame jechuudha. Madamii yeroodhuma sanatti tikkeetti kuttee mucayyoo kana gara biyyatti deebiste mucayyoo sun kun amma deessee jirti jechuudha. Mucaan inni ishiin deesseefillee inni akka abbaa manaa ishiitti wajjin galte sunillee inni dhiisee shamarran biraa shamarran hedduudha jechuudha kan inni reebaa jiru akka waan ishiin arabaa fudhattee galteefaa bakka amantillee kan kiyyallee jedhee to fudhachuuti dadhabee mucayyoo sun makaraa abbaa ishii wajjin nyaachaa jirti jechuudha. Dhala ishii wajjin maallaqa ishiillee of harkatti hin qabanne maallaqa ishii isatti ergaa turte hamma immoo xiqqaalaa isaa baattee bakka dhugaa rabbii biyya namaa keessatti rakkachuu ishiin oollee kinoo kanaanis gadi cabdee jirti isiniin jedha. Obboloonni baay'een jechuudha yeroo darbe keessatti waa'ee mucayyoo Beeruut keessatti araba tulfeessee jedhanii haasa'amaa ture suni hedduu isaanii biyyaa fidattee dhufte jedhu kaan immoo asii ulfoofte jechaa turan jechuudha. Ijoollonni baay'een kan biyyaallee fidanii kan Ulfaa ta'anii gara biyyatti deebifamanillee hedduu isaaniitu jira. Gaafa immoo Ulfaa ta'uu isaanii arganii bakka na balleessi akkasuma na gargaarii maal godhi Ulfaan baasaa waan akkasii jechuudha. Egaa obboloota koo of eeggannoo taasisuun jireenya keenya xuraa'ummaarraa gara qulqullummaatti eeggachuun baay'ee bareeda jechuudha galigaluma keenya fi maaliif Ulfaa warri ofirraa baaftanii waan hin taane xuraa'aa sana keessa warri deddeebitanii gatiin lubbuu akkasinirraa barbaadamu galigala keessanitti beekayyoo dhaxxanii keessa galtaniirtu ta'e uumaa rabbii hin balleessinaa ta'u itti rakkadhaa ta'u guddifadhaa isiniin jedha. Namoonni baay'een yeroo biyya arabaa kana dhufuudha kaanii meedikaalallee yeroo galanii Ulfaa ta'anii argamanii ofirraa baasaniiti gara biyya arabaa kana dhufu jechuudha. Shamarran hedduun maatii isaanii bira hodoo jiranii isiniin jedha. Kanaafiyyuu jireenya keessanii fi boruu keessaniif of eeggannoo taasisaa dhala isinii yeroo argattan kanatti karaa dalagaatiinis karaa sirriin taaninis haa ta'u ofirraa baastanii
deebitanii lubbuu ajjeestan kuni yeroon itti gaabbitan dhufuuti danda'a yeroo isin barbaadanitti yeroo isin jireenya keessan mijeeffattanii nama isin jaalatu nama jaalatta wajjin jireenya godhatanitti dhala har'a lubbuu baastan kana deebitaniiti argachuu dhiisuuti dandeessu jechuudha lubbuun nama balleessitanii sunillee borutti isin gaafachuu in oolu isin hin jedha fuula huumaa duratti kanaafiyyuu of eeggannoo taasisaadha birrii keessan hin balleessina yeroo keessan hin balleessina maqaa keessan iddoon taanitti akka dhaamne biyya arabaatti xiqqaalaa fuutee dhuftee akkasuma immoo asii fuutee deemtee gara biyyaatti deebisanii maqoota hedduu sirra kaawwama waan ta'eef maqaa keessanii fi maqaa maatii keessanii maqaa jireenya keessan gaa'ila keessan boruu keessanillee eeggadhaa isin hin jedha wantoonni akkanaa akkasiin hin mudanne of eeggannoo godhaa isin hin jedha obboloota koo yaadni dogoggoraa jiraate na of kalchaa jechaati amma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naa tura.